Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota Gadaa Digital Media. Bakka jirtanitti nageenyi keenya isin haa ga'uun affeerraa keenya. Gama biraatiin ammoo chaanaalii kanaaf namoonni haarawaa taatan subscribe godhaa isiniin jenna. Namoonni viidiyoo kana jaalattan hiriyoota keessanis akka qooddan affeeramtanii jirtu. Gama birootiin ammoo yaada jaarsaa fi yaada qeequmsaa si'oonuu qabaattan iddoo koomentii san irratti nuuf barreessaa isiniin jenna. Iddoo laayikii sanis tuquu hin dagatinaa isiniin jenna. Guyyaa har'aa ammoo seeneffama gugee tokko qabannee isinii dhiyaannee jira. Egaa kutaa Oromiyaa yookiin gola Oromiyaa hedduutti gugeen maqaa handarii yookiin bullaallaa jedhamuunis akka yaamamtu ni beektu ta'a. Kanaafuu seeneffama ishii sanarraa waa hedduu bartan jennee abdii qabna. Hanga xumuratti nu hordofaan affeerraa keenya. Egaa handarii bifti adii fi gurraacha takkatu handaroota bifa adii qofa qaba waliin jiraachaa ture. Egaa handariin kun uumamaan carra qabeetti jedhamti. Egaa wanni carra qabeetti isii jedhamsiis ammoo yeroo hunda nyaata iddoo deemtu hundatti argachuudhaan akkasuma immoo guyyaa takkas beeloftee hin beektu jedhama. Egaa handaroonni bifti adii qaban kun ammoo gamtaan isaa jiraatanii malee yeroo baay'ee dararaa fi rakkinni adda addaa isaan mudataa tureera. Rakkinna isaan mudate keessa osoo dullumni isaan hin geenye jireenya isaanii akka gaddaddootti jiraatan kan isaan taasise beelaanii dheebotanii nyaata dhabuudha. Gama biraatiin ammoo miilli isaanii cabee yeroo deemsi isaanitti ulfaatu yeroo balaluu dadhabanii iddoo kuufanitti hafanii. Handariin yookiin gugeen bifa adii fi gurraacha qabdu kun ammoo iddoo adda addaatti deemtee bashannantee nyaatas argattee jiraachaa turte. Handariin kun ammoo uumamaan gara laafettii fi baay'ee kan handaroota birootiif yaaddu waan taateef isaan akkas miidhaman saniifis yaaddeetii nyaata dheessitiif jedhama. Haa ta'u malee handaroonni bifa adii qaban kun gamtaadhaan waan jiraataniif ishii balleessuudhaaf irratti maratanii akkamitti nuti osoo nyaata dhabnee waan nu dhabne rakkannee beelaan dararamaa jirru hiriyoonni keenya osoo beelaanii nu biraa dhumaa jiran isin akkamitti nyaata argatte eessaa nyaata fidatti jedhanii wal gaafatin. Gama biraatiinis ammoo akkamitti bifa lama qabaatte kanaan ammoo nutti boonuudhaan nurratti balaliiti jechuudhaanis irratti maratanii. Egaa handariin amala gaarii qabdu bifaan adii fi gurraacha taate kun akkuma baratame immoo nyaata nyaattee iddoo hundatti deemuudhaan amala qabduudhaan waan keessummeeffamtuuf bineensonni ala galan hundi isiin nyaatan jedhama. Isinis kana sababeeffachuudhaan nyaata akka salphatti argatti. Guyyaa isaan ammoo yookiin handaroonni bifa adii qaban kun ishii balleessuun maratanii ishiin quban qabdu turte. Jireenyi isaanii ollaa waan ta'eef nyaata nyaatte kan irraa hafeef handaroota kana qabatte galti. Handaroonni ollaa tokko jiraatanii ollaa sanii socho'an ammoo isii balleessuudhaaf irratti marataniiru. Guyyaan ishii balleessus guyyaa kana ture. Yeroo ishiin balaliitee galuuf jettu samii irratti ishitti buune dachee kana irratti akka lubbuun hin jiraanne goone gogaan ishii qofte akka dachee wal argatu goone jedhanii maratani. Haa ta'u malee handariin bifa adii fi gurraachaa kun shira kana quban qabdu turte. Nyaata qabattee fi isaaniif yeroo galutti jirtu handaroonni kun samii irratti ishitti buuf karoorsane. Akkasuma immoo gamtaa kanaan icciitii hin baasinaa jedhanis maratani. Guyyaan kun ammoo guyyaa galaafamaa ture. Handariin kun yeroo samii irraa dhufte ammoo isaan kunniin olitti balalanii. Erga olitti balalanii yeroo ishiin fageenyi muraasni lafatti isii hafu ammoo isitti bu'anii dachee irraa ishii dhabamsiisuudhaaf qilleensa irratti ishii darbatanii. Guyyaanis guyyaa lubbuun ishii galaafatamu turre. Handariin bifa adii fi gurraacha nyaata isaaniif qabattee dhufte ammoo galaan isaan isiif qabattee dhufte lubbuu ishii wajjiidhaan mana tokko seene. Yeroo darbatamtee mana kana seentu ammoo manicha keessatti waan afaa tokko irratti kufte. Yeroo kana ammoo abbaan manaa baay'ee rifate. Yeroo foddaan laalu handariin tuni nyaata miila isheetti qabattee kuftee wirxifatte. Abbaan manaa kunis lafaa ka'ee waan baay'ee mararteef miila ishii sukkuume iddoo bultii qopheesseefi akkasuma immoo nyaatas qopheesseefi nyaataan alattis ogeessa adda addaatiin isii yaalchise. Ogeessa kanaanis ammoo isin dandamatte jireenya ishii kaanitti
deebuudhaaf yeroo ittiin fudhanne. Handariin baay'ee amala gaariidhaan leellifamtu kun ammoo akka isaan jedhanitti lubbuun ishii hin darbine. Ilmaanis hortee qabeenyas godhattee handariin kun ammoo jireenya fandalaalaa jiraachuu eegalte. Qabeenyi kun ammoo qabeenya namni kun dabarseef akka haadhaatti akka abbaattitti waan kunuunsuuf isheenis mana kana waan ba'uuf hawwitu fakkaattu. Yeroo hundumaa yeroo manaa baatus miila mararfannaatiin nyaata qabattee dhufteeti. Handaroota birootis yeroo qoodda abbaan manaa ishii kanarraa jifata. Waan baay'ee nama raaju. Handaroonni kunniin ishee ajjeefne jedhanii galanii cidha godhatani. Cidha kanaanis nu amma nu darbiti. Isitu sababa ishiin jiruuf jireenyi nutti hadhaa'e. Sababa ishiin jiraattuuf ammoo nutis miilli keenyaan deemuu dadhabne. Kan balali'uu dadhabne sababa ishiiti jedhanii irratti ragaa ba'uuf yaalani. Jiinis darbee waggaan dhufe. Waggaa kana ammoo yeroo gammachuu isaanii dagataniiti gadadoo isaanii itti fufani. Manni isaanii cubbuudhaan kan guutame. Mana cubbuun guutame kanattis wanni gaariin hin hojjetamu. Jireenya faayidaa hin qabne jiraatanii wal balleessuttis deebane. Haa ta'u malee gareen tokko akkamitti lubbuu handaroota biroo balleessuu irratti xiyyeeffanna jedhanii karoora isaanii yeroo adda addaatti fashaleessuuf yaalanis lubbuu dhabaa turani. Egaa barris darbee jireenya fandalaalaa jiraataa kan turte handariin bifa adii fi gurraacha qabdu kun yeroo takka ollaa sannatte ilmaan ishii guurattee yeroo deemtu hundi isaanii dulloomanii kanniin hafan baay'ee muraasa. Na yadattanii jetteen ana yeroo hammeenyaa sanitti isin gargaaraa ture. Ana yeroo isin miila dhabdanitti nyaata qabataa isin dhufe. Isin ammoo na balleessuudhaaf qilleensa irratti na darbitani. Guyyaan ammoo hin goone an lubbuun jiraachuu qofa osoo hin taane qananiisanii ol irratti akka na darbattan kana quban qabdan. Garuu nama hammeenya yaaduun sadarkaa kana akka nama geessu beekuu qabdan jetteeni. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota Gadaa Digital Miidiyaa sagantaa kanarraa waan baay'ee bartan jennee jirra. Namni hammeenya nama yaadu dhumni isaa hammeenyaadhaan akka xumuramu beekuu qabda. Ati hammeenya hin yaadin malee hammeenyi nama guddina jireenya keetiif ta'uu danda'a. Egaa hammeenya mana keetitti na ijaarini. Nama hammeenya kee mana keetti ijaaruuf deemu immoo irraa baqadhu. Hammeenyi mana kee ni ijaaru mana kee diiga malee. Hiriyoota keetiif waan gaarii yaadi. Hiriyoota keetiif waan gaarii yoo yaadu dadhabdes biraa fagaadhu. Lubbuu inni jiraatuuf ati jiraachuu hin dandeessu. Jireenyi isaa jireenya isaati. Qooda kee qofaan jiraatta. Qooda nama tokkootiin jiraachuu hin dandeessu. Jiraachuun hiriyyaa keetii kun obboleessa keetii si fayyada malee si miidhu. Jaalala dhugaatii yoo jaalachuu dadhabde jibbarraa fagaadhu. Yoo jaalatte ammoo situ fayyadamaa ta'a. Egaa seenaa kanarraa waa baay'ee bartan jennee abdii qabna. Kabajamtootaa fi hordoftoota Gadaa Digital Miidiyaa chaanaalii keenyaa yeroo hundaa seeneffama bareedaa akkana qabannee isin dhiyaanna. Hanga xumuratti waan hordoftaniif horaa bulaa deebanaa isin jenna. So